Jaalo Generation haasitummaa hiistii jallina waan hundaan nu caalte osoo yuunivarsiitii bantee ilmaan nu qaraasiste baay'ee takka das nu jaa. Aawoo kalli malee iblis dhugaa isin caalatin jira billa aleek. Aboo akka ajaa'ibaatti malee sirraayin hinaafu jira bar. Abshir yuunivarsiitii isinii baneetiin isin qaraasisaa. Tole abaaramtuu ilmaan ibliis hojiin teessan guddoon maali? Bani Aadam jallisuudha. Teacher Jaaloo Jalaleeshin. Excellent. Halee haasidummaa eegaan isin barsiise booda assignmentiin isinii kenne tureemi. Nam takka waswaasaati. Haasidummaa dareessisaa jee mee eenyu dalage? Anaa dalage teacher. Tole maal daleede? Jamsa waswaaseetiin kubbaa aslam haareya ta'ummaansaa bitteef akka uruu godhe. Bikka meeqa ure lahamee ittiin taphachuu ni taha. No, akka lahamuun taaneettiin bikka 4 ursiise. Excellent. Harka rukutaaf obboleessa keessan yaa ilmaan ibliis abaaramtu. Good job. Ati boonas qabda maarkii. Mee warri biraa oo katalaga hin jiru maarkii 0 isinii kaayaa beekadha. Ani waswaaseetiin dadhabee teacher. Maali nama ibaadaa qabu ni salaata? Hin salaatu. Quraana qara'a. Lakkiin qara'u aliifuun beeku. Kottu meeti ibnu ibliis dhandhaarraa raas. Nama salaata hin qabne nama quraana harfi takka aliif hin beekne akkamitti jallisuu dadhabde yaa ilmoo sheexaanaa Ibliis dadhabe gaa ittuu dhiyaachuun dadhabe waatuu na deebisa waan isa eeguu jira. amma fuula kiyya duraa badii abbaa kee fidii koo. Jaalo Generation ilma kiyyaafin dhufee na yaamteemi. Gurbaan kee mataa jabaata qaraatiin hin galtuuf guyyaa arraarraa eegalee yuunivarsiitii kiyyarraa ari'eetiin jira khalaas. Tasgabbaa'ii hin jajjarinii Jaalo Generation gibbii inni nama waswaasuu dhaqe Ayatal Kursii ganamaa fi galgala itti qara'an nuti bikka Ayatal Kursii itti qara'an itti dhiyaachuu hin dandeenyu. Mana Ayatal Kursii keessaa qara'an itti dhiyaachuu hin dandeessan niin beekaa gurbaan kee gawwaadha. Mana Ayatal Kursii keessaan qara'an bashbashii jira achi dhaqee isaa waswaasee assignmentii isaa dalageen dhufu. Sheexaanni baranaa kun numa daddabiidha akkam atillee daddabiidha abbaa fiilmoodhin. Gwaaqeeti Jaalo Generation mana biraa hedduu jira. Carraata kanuu kan ni bakka carraata ka qofa. Hayaa sii kannee amma fuula kiyya duraa badi ibliis abaaramaa rabbii jibbe. No. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Maali nagaame hospitaala maal goota? Lakki an nagaya alhamdulillah namaan laaluu dhufe. Badde dhiyoo kana sin agarree maashaallah garuu sii taate ni gabbatte maal harkatte hoo? Alhamdulillah tujjaaraa du'eeti rabbi rahmata haa godhuufi guyyaa 15 guutuu foonumaa nyaachuu jira sangaa 4 qalanii. Hayduba maan ayyaamin haasida. Aboo sin irraanfadhe dhiifama ammaas akka adduu deemaa saniin eegu jira gaafa sandu'een siyaama abshir. Ajaa'iba qabdaawaati. Foonuma nyaachuu jechaati du'aasaa eegu jirta. Bardullachaa yoo du'ees haa duuga duuti makfiraadha. Hay rabbi rahmata haa godhuuf jennee foon nyaannee quufna nutis. Bardullachi hunduun isaafillee makfiraadha nutiifillee makfiraadha. Miskiina meeqaatu foon nyaatee quufa boo billaa aleek hay isaafis rabbi rahmata haa godhuuf nutiifillee rabbi rahmata haa godhu. Kolkolou boo jabduu akkaasi qaba akkam eessa jira silaa inni amma hospitaaluma kana keessa jira bara ammaa isumaan laaluu dhufee ummanni dhufee isa gaafatu na aarse. Ummanni dhufee isa gaafatu akkamis si aarse? Rabbi si haa fayyisuu ja'anii du'aayii godhu jiraniif. Eegaa rabbi si haa fayyisu wallaahi ammin. Aboo dhiisi dullacha haaduu dadhabate. Hay nuti rabbi irraa haa laaffisuu jenneetuma booda foon nyaachuudha. Foon nyaachuun feetu ati. A'uuzu billaa. Rabbi si haa araaramu aboo amma fuuluma kiyya duraa badi sheexaana. No. Boo maal asii goota kitaabumaan barreessee piriinti godhuu deemanaan hin jeen qofa. Kitaaba obsa joota kaan barreesse namni keenya obsan qabu obsa haa baruu jee. Miskii wallaahi namni keenya kitaaba kee obsa taa'ee obsaan dubbisuu dhiisi siihuu dhaabbatee obsaan sin dubbisu.
duuba nama keenya kana akkamii jijjiirra obsan qabani. Dhugaa keeti obsan qabnu amma poolis xaabiyaa dheetee maal taatanii hidhamtanii yoo itti gaafatte obsa dhabeetiin ilkee irraa cabsee bar obsa dhabeetiin hatee bar obsa dhabeetiin arrabsee bar kanuma siin jaan dubbiin obsa rabbi nu haa kennu haa rabbi rahmata nu haa godhu obsaa fi obsituulleen obsan qaban. Assalaamu alaikum obboleeyyan nageellee waan qabnu wanni harkaa jirruu fi wanni dhagayaa jirru waan hedduu garaa nama nyaatuu fi waan hedduu garaa nama balleessu wallaahi rabbumaan nu haa gargaaru. Irra hedduun keenya haala obboleeyyan keenya Booranaa itti jiran harkinee jeetii yaada. Beelaa fi dheebuudhaaf hongiif saaxilamanii rakkachaa rakkina adda addaa hanga lubbuu dhabuullee gahaa jiran. Duuba obboleeyyan keenya yeroo ammaa gargaarsa keenya barbaadan akka cinaa dhaabbannee isin wajji jirra jennee jajjabeessinee gargaarru barbaadan lammiif gaachana namni ofii gaafa rakkoo yoo waliin taane yoon waliif taana obboleeyyan keenya beelaan du'u jira bar haadha ilmoo luusistuutu bar beelaan du'u jira bar ilmoo saniitu beelaan du'u jira bar yoo haatiin nyaanne ilmoo noo maal luyti obboleeyyan keenya rakkina obboleeyyan keenya fiil godhuu qabna nu dhageemuu qaba. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya warreen dhaggeeffachaa jirtan obboleeyyan keenya kan Booranaa kan hongee beelaatiif saaxilamanii dhumaa jiran cinaa haa dhaabbannu namuu waan dandeenyuun akkuma reefuu obboleessa kiyya abdeeshoon jeetti mokoroonii kiiloo takka taatus paastaa firii takka illee maan taane daqiiqaa kiiloo takka illee haa taatu wali qabnee wali guurree obboleeyyan keenya kan hongee beelaatiif saaxilamaniif Boorana geessinee obboleeyyan keenya nuu jiraadhaa haa jennuuni. Yoo nuti rahmata wayii goone rabbiillee rahmata nu godha. Dubbii takkaan isinii himaa gaaf takka namicha hayyuu tokkootu nyaata godhee ganda afeere. Tana ummanni yeroo dhufu nam 12 jaha bitaan kaayee jahaas mirgaan kaayee akkasitti nyaata hedduu kaayee ummata karaa bitaa jiru kanaa maal jee osoo harka keessan hin dabsin nyaadhaa jee nyaata kana. Akkasitti ummanni namni osoo harka hin dabsine akkamiin nyaata hin dandeemu jaaniti afaan wallaalanii tattaa'an. Haa isin dhaabbaa jeen akkasitti ummata gara mirgaa jiruun mee isin nyaadhaati nagarsiisaa jeen haye abootu laaftuudhaa miti jaaniiti kaan afaan kaayaa afaan walii kaayaa nyaatanii garaa guutatanii jedhama. Hawaasni keenya hawaasni Oromoo warra afaan waliif kaayaa wal nyaachise kanatti fakkeeffama. Hawaasa jaalala beeku hawaasa salfishii miti hawaasa dhugaa wal jaalatu. Soo nutis amma harka keenya waliif haa diriirsinu. Rakkoo obboleeyyan keenya akka rakkoo keenyaatti haa laallu. Nuti qaama tokko obboleeyyan tokko ilmaan abbaan tokkooti. Obboleeyyan keenya rabbiin haa laafisu dhaamsi kiyya kanumaa rabbi jechaan isin jaaladha. Nageen naa tura.